channel Caalu Fairy jalatti argamtan hundi keessanuu bakka jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu mee nagaa keessan nagaa kooti galan isaaf haa ta'u baga nagaa naaf taatan isinillee akka nagaa taata waaqayyo bira abdiin qaba. Jirtu miti fayyaa keessan jajjabaattu jiruuf jireenyi kun akkamii ho'i kun baay'ee ho'a jechuudha. Caaluun irra maaluu fiddee dhuftee maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Yoo akkuma kushiina dhaabeetti reefuun kushiina dhufe jechuudha viidiyoo hojjedhu goonaan jechuun lafaa ka'ee miti garuu waan tokko aaree waan hin jiruufi isa sana maa kan hin dubbanne maafin viidiyoon hojjenne waan jedhu natti dhaga'amennaan viidiyoo hojjechuu dhufe jechuudha. Innaa kanaafiyyuu isin nagaa keessan miti baga nagaa naaf taatanii baay'een isin jaalladhamu asumaan akka hin daganne jechuudha. Innaa maal qabattee dhufte jechuun keessan immoo hin oolu jechuudha. Wanta yeroo baay'ee gaafinatti ta'e sammuu koo keessa na deddeebi'u jechuudha. Ishiin gaariidha nama gargaartii bakka yaani nama faana dhaabbatti kan ofiitillee dhiiste kan namaa yaaddi kan nama jedhaniif jechuudha. Har'a isan qabadee dhufe jechuun yeroo baay'ee waan gaafinatti ta'uuf namni sun anaan maaliif hin gargaarree bakka natti dhaga'ama jechuudha. Maaliif akka ta'e yaani yeroo baay'ee gaafinatti ta'a dhuguma dubbachuuf jechuudha. Kanaaf isa maafan hin hojjenne maafan viidiyoo hin hojjenne maafan namaaf hin qoonne waan jedhu qabadhe isiniif dhufeen jira. Warri akka kiyyaa mudannoo akkasii qabdan immoo irraa barattu. Warri si'achi dhuftanillee irraa barattu jedhee waan yaadeef viidiyoo kana hojjechuu yaade jechuudha. Innis maalidha? Jalqaba yeroon karaa yuutuubii kanaa dhufu jechuudha. Yuutuubii yeroon banadhu callisee dhuman banadhe malee akkamitti akka inni dadhabbii akkana hamma qabutti hamma kanaatti nama tursaa birrii doon kaffalee amma kana ta'a amma kana nama dadhabsiisedhe waan hin beekuun qabu adda baafatee jechuudha. Akkasumatti callisanii ammoo ga'ee ammoo waan birrii kaffalu natti fakkaate jechuudha. Hundumti keessanuu kana mudannoo kana dhabdanii kan akkas seetanii banatan hedduun keessan jirtu yaada. Innaa kanadha gisee sana jechuudha. Nama hin beeku ijoolleellee baay'ee hin beeku erganaa wal babbarre malee. Namni nan jalqaba baree ooroodha jechuudha. Oorootu 44 namni wallaaltanii jirtanii hundumti keessanuu beektu jechuudha. Ooroo malee ijoollee baay'een ooroo nama gargaartii nama bira dhaabbatti liibira nama faana ooltee bultee ijoollee baay'een ana garuu akkas miti jechuudha. Yeroo keenya tarii namni jijjiiramaa deeman beekan jijjiiramte ta'uu danda'a malee yeroo sana akka kanatti nama akkas nama jajjabeessu nama humna namaaf ta'u miti jechuudha. Ooroon nama jajjabaatee karaa fuulduraatti deemu duubatti deebistee an akkan argetti jechuudha. Maaliif jechuun yeroo amma ishiin akkas nama gargaartii nama bira dhaabbatteedhaan dubbatan baay'ee natti dhaga'ama. Tarii ana maaliif na gargaaruu diddee moo bakka gatii walitti bakka walitti dhufeenya garuu namni na caala walitti dhufeenya ishee wajjin qabu jira natti fakkaatu. Walitti dhufeenya qabna calqaba kan karaa yuutuubiitti dhufeen namni bareeyyuu isheedha jechuudha. Jalqaba wajjinillee bakka naasumnaa walitti dhiyaanna karaa keessaa garuu yuutuub irratti amma kanaatti waan na jajjabeessitee hin qabdu jechuudha. Yeroo sana ooroo baay'ee tokko na jibbisiisaa irra na dabbaraa jira. Sa'aatii viidiyoo waraabuun sa'aatii yeroo guuttan hin beektu jechuudha. Akkam akka inni nama jibbisiisus akkam akka inni nama dadhabsiisus hin beektu. Sa'aatii dheeraadha kan irra taa'amu liifirra. Kanaaf baay'ee na jibbisiise maalaan godha jedhee yeroo itti dubbadhu dhiisi maal rakkoo qabaree namoonni baay'eenuu bakka akkasitti baqaannoo jedhanii dhiisu yeroo jibbisiisu dhiisi maal rakkoo qaba naan jetti malee laki caaloo jabaadhu homaa miti yaani obsa barbaachisa jettee na gorsitee na jajjabeessitee hin beektu jechuudha. Ijoollee baay'ee nu jajjabeessiti. Ooroon akkas nu goote ooroon akkas nu taate jedhanii yeroo dubbatan dhaga'ee viidiyoolee warra hojjetanii galateeffatantu jira jechuudha. Ana maaliif yeroo sana na gargaaruu dhiibdee maaliif yeroo sana ana maaliif na gargaaruu dadhabdee maaliif ana na jajjabeessuu dadhabde waan jedhutu natti dhaga'ama. Yeroo baay'ee hin dubbadhu garuu keessa kootii baasee eenyutti simadheen beeku namni beekus hin jiru jechuudha. Ammarraatitti iccitii kana anaa fi isheedha kan beeku. Ishiinis dubbatte waan ta'eef hin dagattu. Tarii nam dubbate immoo dagachuu danda'an beekamu. Angaruu hin daganne yaani kan waraane hin dagata. Kan waraaname sun immoo madaansaa sana hamma arguuni waraansa isaa sana yaadata hin dagatu ka. Akkas jedhanii mammaaksa walitti fakkaate mammaaksa akkasii wayii jira. Innaa kanaafiyyuu ishiin tarii dagachuu dandeessi angaruu yoomiyyuu hin dagadhu jechuudha. Maaliif sababa ishiitti yeroo sana utuman akkuma ishiin naan jette sanatti abdii kutee bakka cimaan lafa fayyada jedhee dhiise
yoona kana asin ga'u jechuudha. Ammallee galata waaqayyoo as ga'eera. Sa'aatii guuttannaa irratti kan nama baay'ee nama dadhabsiisetu nama jibbisiisu yuutuubiin sana keessa darbee immoo as ga'een jira jechuudha. Kanaaf sila akka ishiitii nama as ga'u miti jechuudhaani garuu immoo as ga'eera. Garuu yeroo tokko namni keenya maaliif abdii wal kutachiisna? Abdii waliif taane maal rakkoo qabu jechuun yookiin akka gandaatitti yookiin akka firummaatitti yookiin akka baay'ee waliif taanu wal gargaaruu qofa otoo hin taane oromummaa takkittiidhaaf jecha oromummaan dhiiga jettu yeroo dubbatan hundumti keessanuu beektu oromummaan dhiiga erga ta'eeti anis intala Oromooti. Oromoo maaliif na gargaaruu dadhabde yeroo isaan? Maaliif na gargaaruu dadhabde? Anis intala Oromooti, ishiinis intala Oromooti. Ijoollee ishiin gargaartu kunis immoo ijoollee dhuma Oromooti malee saba biraa miti jechuudha. Ana maaliif na gargaaruu dhiiste ijoollee immoo maaliif gargaarti kan jedhu baay'ee natti dhaga'ame jechuun baay'ee gaaffii natti ta'a baay'ee na aarsas jechuudha. Maaliif baay'ee walitti dhiyaanna wajjin naasofna waan hundumaa yaada wal jijjiirra akkamitti yaada kana na jijjiirte yaada nani kaaseef kana gaarummaa miti bakka yeroo sanatti dhuguma immoo dhiisuudhaafis yeroo baay'ee abdii kutadheera. Maaliif liibirra taa'uun jaalladhu ijoollee baay'ee na beektu ana. Liibirra taa'uun baay'ee na jibbisiisa. Keessattuu yeroo namni na bira dhufe namni na faana naasa'u taanaan gubbaa ol ba'e hin jaalladhu jechuudha. Qubaa koo taa'u mana namaatitti illee ol hin ba'u na beektan namni baay'een jechuudha. Liibirra taa'uun jaalladhu. Ammallee sanuma jijjiiramni hin jiru badaa kana. Sodaallee nan qaba jechuudha. Sodaanis keessa koo jira. Kophaa taa'us hin jaalladhu. Hamma ta'ellee nama hojii yoo naa ta'e amma ta'e tokko naaf salphata. Garuu kophaa gaafan taa'u baay'ee na dabbara. Yeroo namni jiru taanaan saayilentii godheen biraa deemaan hojii kun hojjedha. Saayilentii yeroo akka amma kana hin dhuggamne yeroo keenyaa sana yeroo sa'aatii guunnu jechuudha. Saayilentii irra godheen biraa deemee iddoo barbaade ture amman ture deebi'ee ilaala jechuudha. Yoo nan dadhabe immoo cufeen baha jechuudha. Kanadhaan isiniin jedha. Oroo yeroo sanas ijoollee baay'ee hin gargaarti garuu nan argaanis. Garuu immoo anaan na biras dhuftee amma kanatti jajjabeessitus yeroo liif seenu na faana dhuftes na biraan turtu caalaa bilbila banaadha jettee jalatti qofa naa banti isayyuu jalaa fudhattee baati jechuudha. Hin banti garuu yeroodhuma sana immoo fudhattee jalaa baati. Yeroo baay'ee nan arga jechuudha namni hin qannasaa. Namni meeqa akkasiin jala taa'uuf akkasiin jala hin teenye hundumti keessanuu beektu jechuudha. Yeroo sa'aatii guuttanii booda immoo deebitee barreessite jechuudha ofumaa ishee. Kanadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kun namoota baay'ee mudannoon akka kanaa namoota baay'ee mudachuu danda'a. Garuu gandaan akka walitti aanu miti wal gargaaruun keenya oromummaadhaaf qofatu ta'e baay'ee natti tole jechuudha. Akka nama tokkootitti nama gargaaru sana naxxaanaa yookiin obboleettii koo yookiin obboleessa kooti yookiin isheen fira kooti yookiin inni fira kooti jedhee nama gargaaru otoo hin taane oromummaadhaaf jecha nama afaan koo dubbatu taanaan eenyuyyuu waan hin danda'u nan gargaara jechuudhaan akka kooti. Akka yaada mataa kootti jechuudha kun. Kanaafuu hundumti keessanuu akkasitti walaa gargaaru malee sababa oromummaa qofa walaa gargaaru malee akka walitti aanuun akka firoomatii wal gargaaruu bichaa yoo ta'e kun duubatti nama bisa jechuudha. Kanaafiyyuu wal gargaaruu wal jajjabeessuun gaarummaa yaaduun gaarummaa hojjechuun mataa ofiitiif malee namaaf miti kana beekuu qabdu jechuudha. Tarii viidiyoon kun isinitti dheerachuu danda'a. Dhiifama naaf godhaa. Tokkoffaaf lammaffaan godha. Kanaafiyyuu nagaan naa turaa. Isinan jaalladha isinan kabajaa viidiyoo kana hamma xumura isaatti yoo kutaa lamallee ta'e daawwadhaatii wanta barumsa keessaa barattan barumsa irraa argattu jedhee waan yaadefan viidiyoo kana isinii hojjedhe yoo xiqqoo ishee aaree miira keessa galee waan hin jiruuf afaan illee xaxamaa jira haasaallee wallaalan jira. Viidiyoo kana lammaffaa isaa isiniifan hojjedha. Icciitii Oromoo hunduma isaa tokko isiniifan baasa jechuudha. Waan ishii yeroo sana na goote waan ishii yeroo sana naan jechaa turte bakka jira miti bakka nama keessa walitti taasisanii yaada wal jijjiiranii tokko icciitii hiriyaa dheedhanii namni walitti erga hiike icciitii immoo hiriyaa waliin uffattuu bittan himadha. Ishiinis akkuma kana garuu bakka yuutuubii kanatti baay'ee na aarsite namni gaariidha jedhee waan ishii faarsuufi anaaf maaf gaarii ta'uu didde waan jedhutu natti dhaga'ame naan viidiyoo kana hojjedhe malee waan biraatiif miti waan biraatiif isinitti fakkaatin. Maalumaafuu yoo viidiyoon kun dheerachuu baate silaa asumaan amma xumuraa dhaggeeffadha. Yoo dheerate immoo yeroo lamaan gassinii lakkisa paartii lama godhe jechuudha. Hamma dhumaatitti daawwadhaan isiniin jedha. Nagaan naa turaa waan dogongoreef immoo dhiifama naa godhaa. Miira aarii keessa galee waan dubbachaa jiruuf waan dubbachaa jirullee hin beeku. Kanaaf nagaan naa turaa.